ergan biyya Itoophiyaa galee maalan gaabbe osoon biyya Arabaa jiru osoon wanta kana meeshaa kana bitadhe jedhee ergan Itoophiyaa galee maalan gaabbe akkasumallee gaabbina ni gaabbe baay'een keessanii in gaabbina shamarran biyya Arabaa meeshaa qaalii jechuudha yeroo biyya Arabaa jirtanii meeshaa qaalii Itoophiyaa yeroo galtan bituu hin dandeenye bituudhaaf immoo yeroo dheeraa isinitti fudhatu meeshaa qaalii bitadhaan isiniin jedha yoo yaashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u egaa yeroo baay'ee wantoota gorsas haa ta'u meeshaalee yeroo dhiyeessu wanna isin fayyadu keessattuu shamarran biyya Arabaa wanna fayyadu qofaadha innis egaa ani akka yaada kootti yookiin akka dhuunfaa kootti ergan biyya Itoophiyaa galee kanatu na afe jedhee waan nam meeshaa mana keessaa gaabbu meeshaa mana keessaa gaafan isin jedhu hunda guuttadhee jechuu osoo hin taane galanni waaqafaa ta'u meeshaa mana keessaa takka waan na barbaachisu takka nan qaba hundayyuu jechuun waan na barbaachisu garuu wanna tirfii taa osoo hin taane wanna mana koo keessaa na barbaachisu nan qaba haa ta'u malee maalan dhabee itoon biyya Arabaa yeroon jiru sana meeshaa kana bitadhe jedhee ergan Itoophiyaa galee maalan gaabbe kan jedhu eelee daabboo jechuudha eelee daabboo oovinii walumaa galatti eeleen daabboo kuni kan suura irratti argitan kuni keekii garagaraallee hin hojjeta jechuudha wanni hin hojjenne hin jiru yeroo bitan garuu oovinii isaa ta'u eelee daabboo kuni akka filannoo abbaati namoonni eelee daabboo kana hin barbaanne oovinii hin bitata garuu immoo kamtu caalaa yoo jenne ooviniidha moo eelee daabbootu caalaa kan jedhu eelee daabbootu caalaa maaliif yoo jettanii waanuma ooviniin hojjeta dabalataan immoo eeleni kuni daabboo aga kiiloo 4-5 daffa'uu hin danda'a jechuudha baasuu hin danda'a keekii garagaraa sin hojjeta garuu ooviniin kiiloo 2 walakkaa olitti hin hojjetu jechuudha agam yoo ooviniin guddaa ta'e ooviniin sun kiiloo 2 walakkaa caala hin hojjetu garaagarummaa injira kanaa maaligaa yoo jenne eelen daabbosi yeroo sagantaa garagaraa yookiin mana namaa dhaxxanii daabboo kiiloo 4 aga kiiloo 5 tti hojjechuu hin dandeessu ooviniin garuu daabboodhuma mana keenya keessaa tillee nyaannu guddaa nu baasuu hin danda'u daabboo xiqqaadhaan alatti jechuudha garaagarummaan isaanii kana egaa gara jalqaba mata duree kootti yoon isin deebi'u ani meeshaa kana osoo hin bitatin gara Itoophiyaa galuu kootti baay'een gaabbee dhugaa dubbachuudhaaf amma hin bitattu meeshaa bitachuun waan nama rakkisu maal qabaa jechuun keessan hin oolu garuu immoo meeshaa akkana gatii ol fagoo qaalii kana yeroo biyya Arabaa jirru bitachuun baay'ee nu mijata salphaadha yeroo Itoophiyaa galletti dhugaa dubbachuun wanna birrii 15,000 tuyyuu bituu hin dandeenyu jechuudha Itoophiyaa keessatti maaliif jireenya waan biraa yaanna waan ta'eef meeshaa akkana qaalii kana 15,000 20,000 30 nuun jedhan kana bituudhaaf waggaa nutti fudhata jechuudha Itoophiyaa keessatti kuni waan sobaa osoo hin taane waan dhugaate jechuudha meeshaa Itoophiyaa galtanii meeshaa 15,000 10,000 dhugaan isiniin jedha jechuudha ani dhuguman dubbadha bituun baay'ee tokko waggaa namatti lakkaa jechuudha meeshaa kana bituudhaaf yookiin waggaa tokko yookiin waggaa 2 yookiin waggaa tokko qixxee jechuudha saantiba kashiyoo firkaan qabaanne waan akkana gatii fagoo kana bituu kan dandeenyu yoo saantiba kashiyoo firkaa qabaanne saantiba kashiyoo firkaa qabaachuun immoo hojii tokko banattee fakkeenyaaf hojii tokko banattee hojiilee garagaraatu hojjetta yoo ta'e hojii sanaan deddeebista waan ta'eef meeshaa akkanaa hir'istee jechuudha hojii sana keessaa hir'istee meeshaa akkanaa bituunis in ulfaata jechuudha kanaafi walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaade meeshaa kan akka firiijii eelee daabboo akkasuma maashina uffataa wantoota fakkeenyaaf fi isin barbaachisan jechuudha sirriitti yeroo biyya Arabaa jirtan itti xiyyeeffadha dhuguman isiniin jedha shiinii bunaa firee 6 shiinii bunaa fireen 3 guddaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti
dhugaan isiniin jedha meeshaa si'a tokko bituunis baay'ee ulfaata si'a tokko Itoophiyaadhuma galee maallaqa koo walitti qabadhee meeshaa bitaan isin ulfaata waan ta'eefi aanumatu isiniin jedhe meeshaa akkana qaalii kana mana keessaniif kan fayyadu meeshaa takka bitadhaa kuni gorsa kooti viidiyoo kana dhugaa dubbachuudhaaf isiniifan hojjedhe kanaafi itti fayyadamaa hin qoosinaa wanni lafaa qaba waan qaldii miti viidiyoo laayikii godhaa.